asira galmeerra barsiisaan immoo godinoota shanan ja'an tokko ni ragarnaa jechuudha yookiin kennaa kenninaaf jechuudha. Tokko tuutuu guddee lammaffaa barachuu Firiyoot Taammiruu sadaffaa barachuu Kuubaa Baalchaa sadan isaanii gara asitti isaan waamnaa badhaasanii kennamaafii jechuudha. Barattoota shamarranidha isheen tokko Baalchaa. Baratu buzuun dhufteetti kanaaf amma badhaasa ishiin fudhattee jechuudha barsiistuu Loomiturra. Lammaffaan barachuu Firiyoot Taammiruu gara waltajjii. Isheen illee tuduu. Sadaffaan barachuu Kuubaa Baalchaa. Barsiistuu Loomituu hedduu galatoomii jennaanii gara teessumatti. Inni kan biraan ammallee badhaasa qabna. Badhaasni keenya ammallee itti fufee jira. Innis immoo badhaasa addaa kana barattuu qaxalee ola deemtuu keenya kan baay'ee manni barumsaallee ishee baay'ee barnootaan cimtuudha. Kanaaf qabxii olaanaa galmeessisteetti warra dhiiraa waan taateef har'ammoo ishee badhaasa kenninaaf jechuudha. Badhaasa kana kan nuuf kennitu immoo barsiistuu Natsaannet gara waltajjiitti. Haamlee kennaafis guddiseefis barsiistuufis. Barattoonni keenya hundi keessaniyyuu hedduu galatooma barsiisonni sa'aatii keessan kabajanii sa'aatii keessan haasaa gootanii waan waliin sagantaa bareedaan waliin hirmaattaniif hedduu galatooma guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nama baruu nu haa taasisu.